Tigist Asaffaa dorgommii Paaris Oloompikiitiin meetii Itoophiyaaf argamsiisteetta. Baga gammadde. Baga wajjumaan gammadne eebbo. Egaa kun beekamu dorgommii maaraatoonii Paaris koorsiinsa baay'ee ulfaataadha. Kana dandamattanii atileetota Itoophiyaa afaan wal gargaartanii dorgommii kanaan meetii argamsiisteetta. Mee haala isaanitti ibsi akkamitti ture dorgommichi akka maal fakkaataa ture? Eebbo dorgommiin yaa'u ulfaataa ture garuu koorsiin isaayyuu nutti ulfaanneyyuudha. Haala qilleensaatti baay'ee ho'aayyuudha. Isa nutti ulfaate. Yaa'u waaqaf galanni haa ta'u gidi baaneera. Hojiin garee tiimworkiin isin hojjettan baay'ee jajjabeessaa ture. Mee waa'ee isaanitti bishaanis walitti kennaa turtan? Hojiin garee kaleessa baay'ee shaggaa ture. Wal jajjabeessinaa bishaan waliif kennaa turre. Shaggaa turre shaggaadha bu'ee. Amaaneenis akkasumas magartuunis baay'ee damdamachaa turan. Dhumarratti garuu Tigistii fi Siifan wajjiniin morkiin ture maal fakkaataa ture? Wal dhiibaa akkas Siifanis yeroo si dhibdu argaa turreeti. Akkamitti ilaaltan? Yaa'u fiinishingirra geenye na dhibde yaa'u uumaa gochuu hin danda'amu. Fiigichi yeroo tokko tokko akkasiin uumama. Yaa'u uumaa gochuu hin danda'u waaqayyo kan naaf jedhee godhadheetiin bahee eebboyee. Galatoomii baga gammaddee baay'ee si galateeffadha. Galatoomii atillee.